Guyyaa har'aa jechuun Oogasti 16 2026 ji'a 8ffaa oolmaa gabaa gurraachaa akkasuma baankii daldala Itoophiyaa meeqaan sharafaa oole kan jedhu isiniif qabadhee dhufeen jira. Akkam jirtu hordoftoota yuutuubii kiyyaa lafa jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasuma hordoftoota amantaa biraa ashamaa harka fuune isiniin jedheen jira. Baga nagaan gara chaanaala kanaa dhuftanii mana kanaaf haaraa warri taatan maatiin naaf ta'uun dagatinaa subscribe godha akkasuma like gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaalladhaa. Baga nagaan dhuftanii guyyaa har'aa oolmaa sharafa gabaa gurraachaa hawaalaa meeqaan sharafaa oole kan jedhu akkasuma baankii daldala Itoophiyaa birrii meeqaan jijjiiraa oole kan jedhu isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Kanneen biyyoota garaagaraa kanneen akka Kuwait diinaar, Dubaay dirham, Kanaadaa doolaar, Awustiraaliyaa doolaar, Ameerikaa doolaar, Swiss franc, Egyptian pound, Euro, Oman riyaal, Baharan diinaar, Jordan diinaar, British pound, India rupee, Saudi riyaal kanneen biyyoota garaagaraa isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Isin immoo maatiinaaf ta'u hin dagatinaa na jajjabeessaa akkasuma like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Gaaffii obboleettiin keenya tokko na gaafattee birriin amma gabaa gurraacha irraan ergamaa jira jettee eeyyeen birriin ergamaa jira jechuudha. Garuu birriin amma fakkeenyaaf guyyaa har'aa Saawudiin riyaalli tokko birrii 48.50 oole jechuudha. Akkasittiin erguun daldaloota keessan irratti hundaa'a. Daldalaan hundi tokko miti waan ta'eef amanamaa kan ta'e akkasumatti akka gabaa gurraacha irraa ooleen erga jechuudha. Amanamummaan namaa ammoo akkuma bifa isaa garaagara waan ta'eef daldalaa isin ergattan irratti hundaa'a malee birriin kanaan oolee jira jechuudha. Sharafnillee xiqqoo guyyaa har'aa dabalee jira. Hamma dhumaatti yoo na faana buutan guyyaa har'aa meeqaan oole sharafni meeqaan jijjiiramaa oole kan jedhu ni argattu jechuudha. Viidiyoo faana bu'aa jalqaba irratti kan argannu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko gabaa gurraacharraan 592.34 baankiirraan 523.43 sharafamaa oolee jira. Kan itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko gabaa gurraacharraan 49.58 baankiirraan 43.90 sharafamaa oolee jira. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaarri tokko gabaa gurraacha irraan 131.24 baankii irraan 116.43 gurguramaa oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko gabaa gurraacha irraan 128.97 baankii irraan 114.11 sharafamaa oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Swiss frankidha. Swiss frankiin tokko gabaa gurraacha irraan 223.85 baankii irraan 198.54 sharafamaa oolee jira. Kan itti aanu Egyptian poundidha. Egyptian poundiin tokko gabaa gurraacha irraan 3.68 baankii irraan 3.24 sharafamaa oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Euroodha. Euroon tokko gabaa gurraacha irraan 210.70 baankii irraan 186.80 sharafamaa oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Oman riyaalii tokko gabaa gurraacha irraan 475.60 baankii irraan 423.79 sharafamaa oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Baharan diinaarri tokko gabaa gurraacha irraan 483.10 baankii irraan 428.90 sharafamaa oolee jira. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko gabaa gurraacha irraan 256.85 baankii irraan 227.87 sharafamaa oolee jira jechuudha. Kan itti aanu British poundidha. British poundiin tokko gabaa gurraacha irraan 246.37 baankii irraan 218.55 sharafamaa oolee jira. Kan itti aanu Indiyaa ruupiidha. Indiyaa ruupiin tokko gabaa gurraacha irraan 1.90 baankii irraan 1.70 sharafamaa oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalii tokko gabaa gurraacha irraan 48.50 baankii irraan 43.50 sharafamaa oolee jira. Kan itti aanu Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko gabaa gurraacha irraan 19.11 baankii irraan 16.95 sharafamaa oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa hewaan tokko gabaa gurraacha irraan 27.10 baankii irraan 23.90 sharafamaa oolee jira. Kan itti aanu Israa'el shekiliidha. Israa'el shekiliin tokko gabaa gurraacha irraan 61.62 baankii irraan 54
67 sharafamaa oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Yemanii. Yemen riyaalli tokko 0.76 baankii irraan 0.68 sharafamaa oolee jira. Kan itti aanu Turkish riilaadha. Turkish riilaan tokko gabaa gurraacha irraan 3.80 baankii irraan 3.37 sharafamaa oolee jira jechuudha. Guyyaa har'aa oolmaan sharafa gabaa gurraacha akkasuma baankii daldala Itoophiyaa meeqaan sharafaa oole kan jedhu kan Oogustii 16 2026 ji'a 8ffaa kana fakkaata. Guyyaa biraa viidiyoo biraadhaan amma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Mana kana immoo subscribe gochuu hin dagatina isiniin jedha. Nagaan naaf tura. Bye.